Nanti salah doa rumah. Hai guys, ashama hordoftoota maatii King caalaa wanti keessan akkam fayyaa keessanii anjira galata rabbii saafaa galatu nagaa kun. Har'a kinoo mana akkas fakkaatu keessa stuudiyoo akkas fakkaatu keessa taa'een isinitti haasa'aa jira. Isiniin jedha hundaafuu eebbasaa boru yookaanis iftaan kan wajjin kabajnu ta'a jechuudha. Haraqee bitee maal bitee nagartooti baga fayyaa keessan taatan har'a baay'ee viidiyoo baay'eetti gammadan akka dhiyoo son taatan namoonni hedduun keessan viidiyoo dhiyoo irratti jechuudha yaada kennitaniittu har'a namoonni baay'ee viidiyoo itti gammadanii fi baay'ee namatti tolu hin beektan miti. Qabadhee dhufee jira viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa sana malees namoonni amma dhuftan Please dhugaa waaqa achirratti maa wal muufachiisaa irra namni ilaaltan laayikii kenna. Fakkeenyaaf nama 100 nama 100 waan ta'e akkasiitu ilaala nama laayikii nama 100 takka. Maalidha sababni isaa maal waan jajjabeessita maal ta'a dhugaa rabbii isin muudii namatti qabattu yakka namaatti immoo arrabsee fiduu hin danda'u. Hundaafuu baga fayyaa keessan taatan nan sobeessin hin jaalladhu hundaafuu laayikii godhaa sana malees yaada gaafii qeeqa qabdan immoo komentii galanaa keessan viidiyoo baay'ee itti gammadanii fi baay'ee itti bohaartan jedhee yaadu qabadhee dhufee jira. Kallattumaa mee viidiyoo qabadhee isin dhufeetti isinaa oofu haa bistagina Nena Wayne Wow cengkelat ya tambaye jamici bayi dan damiti bayi itu kudan daru garabi bayi itu kuna tole bayi gudat tu damin cakanan gudat jarani san mami aci bodani video itu anotis na ada bersu bayi ada barida tu adicho so kenya tae insinin jada ani akka sitarakat dulu ndafu Adam biasanya jechuudha baay'ee ada natti tole wayi agarraan mana lutaalu kajeelemi baay'ee tokko natti tole jira natti tole jira isinis immoo jaallatti jedheetiin abdii qaba hey Gosh, bayi tokko na bareeda adicho so keenya ta'e Itoophiyaa keessa raraadha. Osoo Oromoo fa naannoo keenya faa ta'e baay'ee tokko andenya baay'ee bareeda dhugaara baay'ee tokko natti toleeraani garuu akkaatuma isaan fiiganii ashawweena waliin jedhan hundaafuu viidiyoo itti aanutti meesnaa oofu sanatti fakkaata. Jalqaba itoo furaan dhufee tokko maal seetanii naannoo keenyatti dhuguma waama dubartiin kun wanta jiru haasofte waama jedhame haasofte jechuudha. Aniyyuu dhagayeera yeroo sana bakka eessa baakuu naqamna jedhee yaadeen ture aniyyuu jalqaba koronaan dhufnaan jechuudha waa'ee walqunnamtii saalaatti hin darbu waan akkasii dhageessaniitu yoo ta'e jechuudha. Korona barasi walqunnamtii saalaatti hin dabra. Walqunnamtii saalaatti hin dabru. Walqunnamtii saala doa numa. Lagi si doa. Yo baisan. Indah baru jalan. Kuno singkamu cuci. Duga jette tali kun. Dugaan sini biyya keenyatti jechuudha yeroo tokko jalqaba yeroo dhufe isaanii maaltu dawaadha shunkurtii adii bishaan dafa maal wanti jedhamin hin jiru sana booda walqunnamtii saalaa jedhanii walqunnamtii saalaa immoo warri keenya biratti haasa'uu hin dandeenya badheetti dhageenya jechuudha wanta hundayyuu haasofneeti badheetti dhageenya walqunnamtii saalaa kan indii bakka barbaaduun qaba miti yeegiddi barbaaduun qaba argamuu qabdi wanni kun nan soqee dhabnaan hin dhiisi hundaafuu viidiyoo itti aanutti sinaa oofu. Oh, dikasih.
Oi jalala fise uffata miti jalala fise. Ana nyaatu bakka kee dhedheeqaadhaan si dhiqe. Baay'ee dhugaa TikTok irratti baay'ee tokkoon gammadaan TikTok seenaan bahuun hin jiru gaarii keessa laalee isiniif kan dhiyeessu ta'a jechuudha. Viidiyoo isa dhuma dubartoonni tokko jechuudha biyya Arabaa kana yoo deemanii bakka waan hojjetan bakka yeroo hojii yoo geessan jechuudha. TikTok irratti fataa jechuu dhufan. TikTokiin bakka mandara gammachuuti jechuu dandeessan namoota keessattuu biyya Arabaa kana jiran maal mada gammachiitu jechuudha. Maaliif achitti nama wajjin haasa'anii qaban waan akkasiiti. Achirratti aadaa ibsachuun jira, amantaa ibsachuun jira, bakka wama hawaasa keessaa baatee ibsachuun jira. Sana malees immoo beeksisuun jira. Wanta baay'ee jira jechuudha TikTok irratti. Achi keessa aadaa sirbitee intalli tokko dhugaa baay'ee kanatti torte intala suuraa irratti agartanii taambileen irratti jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi. Baay'ee tokko natti torte aadaa isin fakkaate garuu aadaa naannoo keenyaati. Xiqqoo bakka bakkatti galaa dheeressite malee silaa nan gargaara iyyuu sagalicha sagalee bu'aaf hin ta'u malee silaa nan gargaara ture. Laala. Wani mau galgala wani wajin mau galgala timir tibe titagob arandu dani timir tibe titagob arandu dani wai karamela alkangu yadu dani wai karamela alkangu yadu dani lomi mishate kada kola narini lomi mishate kada kola narini Nunga duna turano lili tu Ani yusin nunga dadalatti keenya. Hundaaf baay'ee dhugaa baay'ee tokko natti tolteen bakka akkas TikTok irratti fataa jettee. Intala kana jala koomentii shoo laaltan jechuudha waan gaarii jala jira. Kanaaf TikTok namoonni irratti hojjeta waan gaarii irratti hojjetan siniin jedha hundaafuu viidiyoo tokko isinaaf feereetiin nagaatti siniin jechuu barbaada. Wayne abbootii tulaalla. Hundaaf viidiyoo qabatee dhufee har'a kana fakkaata. Baay'ee itti gammadan jedhee abdiin qaba dhugaa. Baay'ee tokko itti gammadan jedhee ani garuu baay'een itti gammadee hundaafuu viidiyoo xanuun immoo agaa wal agarruutti nagaa naa tura. Please laayikii gochuu baannaan isinin jaalladhu. Hundaaf fayyaa keessan naa ta'a isinan jaalladha hanga viidiyoo xanuutti. Nagaan deebinutti nagaan nu atursiisu nagaa naa ta'a. Viidiyoo xanuun immoo eebba istuudiyoo kana nagaatanii miti eebba istuudiyoo kana. Studio kana miidhina sadiin itti baasee saaksinu jedhaan hundaafuu nagaa keessan naan tura isinan jaalladha. Bye.